Kun yeroo xiyyaaronni waraana Ameerikaa lama argisiis humna qilleensa biyyattii irratti wal rukutan. Jettiiwwan humna galaana Ameerikaa EA-18 jedhaman kunneen argisiis qilleensa irra jiranii walitti bu'anii kufan. Namoonni afran xiyyaaricha keessa turan adoo isiin hin kufinii nagaan keessa ba'an amma haaldasar jiru jedhan. Taateen kunin dilbata argisiisa humna qilleensa Ameerikaa Idaho'tti geggeeffamerratti ta'e.